Video tun ta'in lafee abbaa keenyaatu itti cabee lafa kana baase. Lolli ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaan guban dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna. Falmii gama hundaatiin amma karaa nagaarra jirra. Falmii karaa nagaatiin lafa keenyatti deebina. Han akka Oromootti nagaa jaallatu hin jiru. Han akka Oromootti lola sodaatu hin jiru. Lola caalaa garuu salphina sodaannaa, salphina jibbinaa. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti, taankii, marfii, jeetti, miisaayilii fi rookettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu, nagaas hin argattu. Biyyi Itoophiyaa kuni gatii guddaatu isheerra jira. Kadhaadhaanis liqiidhaanis doolaara biiliyoona hedduutu ishee harka jira. Rakkattees kadhattees kaffaluu dandeessi. Gumaama ammoo garuu akka laafaatti hin kaffaltu. Gumaafi lafti hin dulloo. Gumaafi lafti filannaan nagaa barbaaddi. Nagaa fi qofaan jiraatan. Dhumarratti kan isiniin jedhu dargaggeessi as jiru kun gatii baastan situ beeka. Dadhabbii faajii keessan situ beeka. Ammayyuu galmaan hin geenye. Oromoon dargaggoon uf qopheessa. Lafti tuulamaaf haa deebi'u. Ilmaan walloo halagaa jalaa ba'anii Oromiyaa jalatti haa bulanii. Hidhamaan hatattamaan haa hiikamu. Komaandi poostiin Oromiyaa irraa haa ka'u. Lolli nurratti labsame haa dhaabbatu. Yoo kuni ta'e Itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya. Hanqanaanasii adda gallaa adda godhadhaa. Video tun ta'in lafee abbaa keenyaatu itti cabee lafa kana baase. Lolli ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni